jalqabarratti hangafoota oduu. Magaalaa Aksuumitti barattoonni hijaaba uffatan gara mana barumsaa akka hin galle dhorkaman. Manni maree nageenyaa UN murtoo humni nagaa kabachiisaa haaraa Somaaliyaa keessatti akka bobbaafamu hayyamuu raggaasise. Itoophiyaa fi Somaalilaandii walitti bu'iinsa Da'waaleetti mudatee dhaabuuf walii galan. Maddi mormii dhimma soorata yuunivarsiitiiwwan keessatti uumame maal akka ta'e bal'inaan ni dhageettu. Azerbaajaan xiyyaarri ishee osoo hin kufin dura gidduu galummaa alaatiin Raashiyaa irratti rukutame jette. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhageeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii. Warri haarawaa gara Ardii Miidiyaa Neetwoorkiitti dhuftan laayikii, sabiskiraayib, sheer akkasuma yaada keessan koomentii jalatti nu kennuun eegala yaada keessan nuuf qooda nu jajjabeessa. Amma balballoo oduu guyyaa irraatiif qabannetti yoo ceenu immoo magaalaa Aksuumitti barattoonni hijaaba uffatan gara mana barumsaa akka hin galle dhorkaman. Naannoo Tigraay godina giddu galeessaa magaalaa Aksuumitti barattoonni hijaaba uffatan gara mana barnootaa akka hin galle dhorkamaniiru jechuun gochoonni kun walabummaa barnootaa fi amantaa dhiiba jedhame. Barattuun maqaan ishee akka hin eeramne gaafatte Addis Istaandarditti akka himtetti gara mooraa mana barnootaa akka hin seenne dhorkamuu himteetti. Murteen kun mormii kaasuus eerteerti. Manneen barnootaa mirga barachuun keenya nu dhorkaa kan jiran sababa akkaataa dambii amantaa keenyaatiin hijaaba uffannee fiidha. Hijaaba uffataa dambii barattoota waliin wal fakkaatu akka hin uffanneeyyuu nu dhorkaniiru jetteerti. Bakka bu'aan dhimma Islaamummaa godina giddu galeessaa obbo Geetuu Kahasaay rakkoon kun ji'oota lama dura eegaluu ibsuun qaama dhimmi ilaallatuu fi xalayaa barreessuu beeksiseera. Haa ta'u malee torbaan lama booda irra deebiin barattoonni kunneen gara mana barumsaa akka hin galle dhorkamuu obbo Geetuun himeera. Kana malees biiroo dhimma Islaamummaa magaalaa Aksuum rakkoo kana furuuf yaalii taasisaa ture ibseera. Rakkichi yeroo dhiyootti hiikamee hiriyoota garee isaaniitti akka makaman ni taasifna jennee amanna Geetuun jedheera. Biiroon dhimma Islaamummaa Aksuum xalayaa kamisa fulbaana 30/2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa barreesseen manneen barnoota wara Kindiyaa, Addabaabaayii fi mana barumsaa qophaa'inaa dabalatee walumaa galatti barattoonni 440 ta'an qormaata biyyaalessaa akka hin fudhanne dhorkamuu Geetuun eeree ture. Barreessaan biiroo dhimma Islaamummaa naannoo Tigraay Haji Muhammadi gocha manneen barnootaa kana qeequun barattoonni gara mooraa manneen barnootaatti akka hin galle dhorkamuun isaanii qormaata biyyaalessaaf osoo hin galmaa'in hafuu eereera. Hijaabni dubartoota musliimaaf hiika guddaa qaba jechuun mirga kana dhorkuun walabummaa amantaa irratti dhiibbaa uumuu ta'uu Hajiin Addis Istaandarditti himaniiru. Gocha walabummaa amantaa dhiibuu kun heera biyyattii kan faallessu ta'uu eeruun hooggantoonni manneen barnootaa hijaaba uffachuu akka siyaasaatti ilaaluun dogongoraa himeera. Dhaabbileen barnootaas sabdaneessummaa kabajjuu fi naannawaa nageenya barattoota hundaa itti kabajamu uumuu qabu jechuun manneen barnootaa garuu faallaa hojjechaa jiraachuu obbo Hajiin dubbataniiru. Kan gabaase Addis Istaandardi. Oduu itti aanutti yoo ceenu manni maree nageenyaa UN murtoo humni nageenyaa kabachiisaa haaraa Somaaliyaa keessatti akka bobbaafamu hayyamuu raggaasise. Manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii walgahii muddee 27/2024 geggeesseen wixinee murtii haala ergama ce'umsa gamtaa Afrikaa Somaaliyaa kan Somaaliyaa keessatti bobba'ee ture bakka buufamuu irratti murtee dabarse. Humni nagaa kabachiisaa bakka bu'ee bobbaafamuu turtiin isaas ji'a 12 akka ta'u hayyameera. Manni maree nageenyaa UN walgahii kaleessa muddee 27 geggeessan humna nagaa kabachiisaa ATMS bakka bu'uu mana maree nageenyaa gamtaa Afrikaa dhiyeessee biyyattii keessa akka bobbaafamu murteesseera. Bobbii humna nagaa kabachiisaa kun mootummaan Somaaliyaa loltoota Al-Shabaabii fi ISIS dhaabsisuuf tattaaffii taasisaa jiru keessatti akka gargaaru murtee kana keessatti eerameera. Murteen kun sagalee deeggarsaa 14 fi sagalee hin kennine kanneen tokkoon raggaa'eera. Biyyi sagalee hin kennine Ameerikaa ta'uu odeeffannoo dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa argame ni mul'isa. Ergamni haaraan kana keessatti biyyoonni miseensa gamtaa Afrikaa humna nagaa eegsisuu Somaaliyaa keessa buufatee isaanii akka gumaachan hayyamameera kan gabaase Addis Istaandardi.
Oduu biraatiin Itoophiyaa fi Somaalilaandii walitti bu'iinsa daawaleetti mudatee dhaabuuf walii galan. Itoophiyaa fi Somaalilaandii walitti bu'iinsa naannoo Somaalee aanaa Harshiin ganda daawaleetti mudateef lubbuun namoota hedduu galaafatee dhaabuuf walii galan. Walitti bu'iinsa gosoota Isaaqii fi Ogaadeen gidduutti mudate muddee 25/2024 mudateen lubbuun namoota 35 olii darbuu fi hedduun madaa'uu Addis Istaandaardii gabaasee ture. Namoonni Somaalilaandii irraa dhufan walitti bu'iinsa kana keessatti hirmaachuu maddeen himanii ture. Taatee kana hordofee walitti bu'iinsa daangaa lafaa ummatoota lamaan gidduutti mudate karaa nagaa fi itti fufiinsa qabuun xumuruuf biyyoonni lamaan waliigaluu ministeerri dhimma alaa Somaalilaandii beeksiseera. Waliigalteen kun kan dhagahame marii magaalaa guddoo naannoo Somaalee Jijjigatti ministeera nageenyaa biyya keessaa Somaalilaandii Abdallaa Mohammadii fi aangawoota waraanaa fi siivilii Itoophiyaa waliin taasifame hordofeeti. Maricha irratti rakkoo nageenyaa ture furuuf qaamoleen lamaanuu waliigaluun hokkarri naannichatti akka itti hin fufne dhaabsisuuf waliigaluu ibsi ministeerri dhimma alaa Somaalilaandii beeksisee ni mul'isa. Aangawoonni olaanoo Somaalilaandii kan akka ministeera pirezidaantummaa Kadar Hussein Abdii, ministeera ittisaa Mohammad Yusuf Ali, Meejar Jeneraal Nuh Ismaa'il taanii ajajaa waliigalaa humna waraanaa Somaalilaandii maricha irratti hirmaataniiru. Kana malees gama Itoophiyaa irraa aangawoonni olaanoon naannoo Somaalee maricha irratti hirmaataniiru kan gabaase Addis Istaandaardi. Maddi mormii dhimma soorata yuunivarsiitiiwwan keessatti uumame maali? Kan jedhuuf ministeerri barnootaa baajanni soorata barataa yuunivarsiitii tokko guyyatti birrii 22 ture gara birrii 100tti akka sirreeffamu erga taasiseen booda guyyoota muraasa keessatti barattoonni yuunivarsiitii qulqullinnii fi hammi nyaataa hir'atee jechuun mormaniiru. Torbaan lama dura ture ministeerri barnootaa xalayaa yuunivarsiitiiwwan hundaaf barreesseen fooyya'insa baajata nyaataa barattoota kan beeksise. Kanaanis gosti nyaataa yuunivarsiitiiwwan barattootaa fi dhiyeessan wal fakkaataa akka ta'u murteessuun gosoota nyaataa dhiyaachuu qabanis tarreesse. Haa ta'u malee yuunivarsiitiiwwan haala naannoo isaanii jiru giddu galeessa godhachuun itti dabaluu akka danda'anis yaada dhiyeesseera. Torbaan darbeerraa eegalee garuu barattoonni yuunivarsiitiiwwan tokko keessatti qulqullinnii fi hammi nyaataa isaaniif dhiyaatu mormaniiru. Barattoonni yuunivarsiitiiwwan akka Dabarqii, Dabra Biraanii fi Maqalee kanneen nyaata haaraa kanaan muufachuun bakka nyaataatti mormii dhageessaniiru. Achiis hanga qabeenya barbadeessuu fi humnoota nageenyaatiin reebamutti ga'uu isaanii maddeen BBCtti himaniiru. Akka barataan tokko yuunivarsiitii Dabarqii irraa BBCtti dubbatetti torbaan darbee keessa barattoonni hammii fi qulqullinni nyaataa hir'achuu dubbachuun yeroo laaqanaatti bakka nyaataa keessatti jeequmsa uuman jechuun ibse. Itti dabaluunis wayita barattoonni galma nyaataa keessaa bahanii gara gamoo bulchiinsaatti qajeeluun mormii isaanii dhageessisan humnoonni nageenyaa mormii kana bittinsuuf ol dhukaasaa akka turan ibsaniiru. Barattoota mormii dhageessisan keessaas muraasni humnoota nageenyaatiin reebamuu fi kaanis hidhamuu himan. Barataa yuunivarsiitii Hawaasaa irraa BBCf yaada isaa kennee fi maqaan isaa akka hin eeramne gaafate tokkos yuunivarsiiticha keessatti jijjiiramni gama nyaataa barattootaan mul'ate baay'ee xiqqaa ta'uu dubbata. Wanti baay'ee jijjiiramee hin jiru. Barataa tokkoof guyyatti birrii 100 akka ramadame oduu dhageenyeerra kana booda jijjiirama jennee eegaa jirra jedheera. Barataan kun akka lakkoofsa Itoophiyaa dhuma bara 2016tti pirezidaantiin haaraan erga ramadamanii booda jijjiiramni muraasni nyaata barattootaa irratti mul'achuu hima. Hammi daabboo muraasa dabaleera. Biddeenis hamma ta'e sirrateera. Jijjiiramni kun baay'ee xiqqaa fi yeroo baajanni barataa birrii 22 turetti kan ta'edha malee birrii 100 erga ta'e asii jijjiiramni nuti agarre hin jiru jedhe. Ittoo foonii nyaachaa hin jirru. Gosoonni nyaataa biroon ni dabalamu kan jedhaman kan akka qincee ni jiru garuu nyaata keenya irratti wanti dabalame homtuu hin jiru jedhe. Oduu xumuraaf qabanneen Azerbaijaan xiyyaarri ishee osoo hin kufin dura giddu galummaa alaatiin Raashiyaa irratti rukutame jette. Ministeerri geejjiba Azerbaijaan xiyyaarri daandii qilleensaa Azerbaijaan muddee 25 kufee Riippaabilikaa kibba Raashiyaa Checheeniyaa keessa bu'uuf yaaluun isaa giddu galummaa alaatiin keessaa fi alaan miidhame jedhan.
Namoonni lubbuun hafan hundinuu osoo adda hin baafamin xayyaarri kun wayita samii Giroozin irra turetti sagalee dhoo'insaa 3 dhaga'uu isaanii ibsanii jedha Rashaad Nabiyev. Xayyaarri kun galaana Kazaakistaan ce'ee gara Kazaakistaan osoo hin deebi'in dura sirna ittisa qilleensaa Raashiyaa irra akka itti dhukaafame yaadama. Achitti kufees lubbuun namoota 38 galaafate. Kireemliin yaada kennuu diddee haa ta'u malee itti gaafatamaan dhaabbata siivilii aveeshinii Raashiyaa yeroo sanatti haalli Giroozin baay'ee walxaxaa akka turee fi pirootokooliin samii cufaa kaa'amee ture jedhan. Itti gaafatamaan Rozeveyaashiyaa Demetrii Yadrov ibsa karaa miidiyaatiin dhaabbata oduu Raashiyaa TSS irratti maxxanseen dirooniin waraanaa Yuukireen magaalota Girozinii fi Veledikaavikaaz keessatti bu'uuraalee misoomaa siivilii irratti haleellaa shororkeessummaa raawwachaa turan jedhan kan gabaase BBC. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii oduu madhaaf qabanne kanuma Ardii Miidiyaa Neetwoorkii hordofuurra duubatti hin jedhinaas hin jenna.